sheer godhaati sabontuu biranga maali hojjetan dubartiin utoo tokkoffaa amantaan isii muslima kan ta'e lammaffaa odoo ilmoo qabdu eenyu agarte jireenya namaa keessa seentee jireenya faayoo keessa seentee faayoof jira addaan baaste lammaffaa immoo waan maka walitti wal argate garuu inni borci isiin borci subhanallah faayoon omaan taatu garuu immoo sabboontuun jechuudha akkamitti dhalaa biyya arabaa dalaydu taate biyya sanirraa su'uudirraa qabde hamma asiitti jiraaf jettee biyya kana dhufte Finfinnee keessatti mana isin kireeffate suni jaani qarshii 14,000 jechuudha. Isinitti fakkaatiin jiraan mana kireessee na eege jiraan akkana godhee na eege jiraan mana kireessee na eege ani wallaggumatti galuu hedaayyoo arashee minsiyaa qabu jiraan mataa ofiitti kireeffatu dadhabee inni mana ona keessa galee miti erga sabboontu nana daambay isheen imootuyyuu jiraan mana yoo sanillee ta'e barmallaqa keetiin kireesse hadde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kum jirtu naga keessan of haa keessan eja wanni nagarrame keessa wanti sabboontuun hojjataa jirtu waan bakka baay'ee tokko nama jibbisiisudha. Faayoon sababa isi barakeena dhugaa jirti jechuudha. Sababa sabboontuun jiraan ani kenni dhiirri kun bocolum wallahi lazin subhanallah maani kun gagamaan sabboontu leeyo taate ilmoo qabdi faayoon leeyo taate ilmoo tokko indoon faayoon ilmoo tokko qabdi jechuudha sabboontuun garuu maalin isin waan isin sobdi malee isin amantaa muslimaa naaf fakkaan kadura irraa argattellee pheente kaama itti heerumtullee pheente saniinummoo waa tokko jinni jaan kan hin jiru maal jette isinitti fakkaata faayoon wannuma ani barsiisetu wannuma nu gorsaa dhufee narratti kufee dhufee bultii kiyya diigee dhufee jireenya kiyya keessa seene faayoo wantoonni isin miidiyaa isii irratti gadhiibsu yeroo hundumaa ijoollee rakkooleen garaagaraa irraan ga'an biyyoota arabaatii keessee galan booletti dhufanii dhiironni fuudhanii maal waan akkasii barsiisti garuu immoo wantoonni isin barsiisti dhaqee mana isiitti xirqima jireenya isiitti xirqima sabboontuun akkamitti jireenya namaa keessa seenta dhalaa biyya arabaatitti gubatti tokkoffaa waggaa meeqa biyya arabaa dalayde faayolleen biyyuma namaa dalayde atara mallaqa argaa qabda malee boru mallaa inni dhuma hasab lijaan kuma 14,000 yoo taate yoo jabaate boqonnaaf dhufte na fakkaata ji'a 3 yoo jabaate teetti bakka amma ji'a 3 sanii bakka isin kashkash goote jiraa fataa goote jireenya isaa diide jiruu fi ka ruuza isiitti deebite jechuudha. Ruuza isiitti ni deebiti tokkoffaa annani siidhaan barbaadu baye dhiironni Itoophiyaa keessa bash warri mallaqa barbaadan Finfinnee keessa barbaadde Wallagga deemte Wallagga barbaadde Amboo deemte barbaadde Adaamaa deemte barbaadde warri mallaqa barbaadan katet guutanii jiran maal goota saniinummootuyyu maal goota abbaa beeksisa irraa maal go illi kima faayoon akka gubattu faayoo jireenyi isii akka borcamu faayoo ijoollee isiitiin akka simoo jechuudha simoo akkasii dhumatetti beeke jiraan faayoon horatini jiraan faayoo sababa ilmoota kittii isiin haadha biratti dhoysitee gizee biyya arabaa deemtu dhaltee deemtee haadha bira keettee ergasii deebitee jiraatte heerumtee ilmoo lama jirarraa argatte kaate jiraan jechuudha inni dhiirummaa yuun qabu jechuudha dhiira akkanumaan yaaduma akkas garaa guuttatee deema malee waa faayidaan qabu sababni isaallee ilmoon tuni fakkeenyaaf guddattee jirti ilmoon faayoo yookiin nama waggaa hin beekan jabduudha mucattiin homaan jettu isinni beeytanii inni ilmoo dubartiin horanne ijoollee sabboontu dhiira lama hin horata dhiira lama tokko qabdi sabboontuun hin beekan ati immoo akkuma biyya arabaa sanii galteen dhayitee nama jireenya namaatti kufta meeti halaalli kasii ta'e wayne gudeeffalla way sabboontu dhugaa rabbi jabdu wayna fakkaateen talle kun jechuun isin akkuma dhaadattee illiki keessa galtee yeroo wallolan san sabboontuma faayodhaan miira keessa galtee mee ilmoo kee dursaa namni tokkoffaa gaafa biyya arabaatii dhufu namni maal arguuf jarjara tokkoffaa ilmoo ofii lammaffaa haadhaaf abbaa ofii arguuf jarjara ni dhoobotaaf jechuudha warri ilmoon qabne maatii isaa san arguuf waa'ee hawwan jechuudha yeroo ammaa kana immoo shamarran jechuudha dursaa eenyu arguuf jarjarti namoota jaalatte san
arguuf jarjarti. Nama jaalate san arguuf jarjarti. Nama bakka jireenya dheeraa wajjin jiraanne san arguuf muddamti. Akka fakkeenyaaf sabboontuu jechuuf sabboontuu nama otoo maatee ishee warra gadeemteen argini eessa argiti hiriyaan isii takka as keessa jirti jechuun na fakkaata. As keessa jirti ni beeytanii isii yuun argine. Hadaamaa dhuftee hiriyaa isii san arguu qabdi. Hada yookiin immoo hiriyaan isii sun isii fudhachuu qabdi. Garuu amma wal namni amma gizee amma kana wal wantaa godhasee sila akkas isiin kan hundaa dhiiftee tokkoffaa eenyu fuudhe booledha jiraatu isii fuudha. Mana naa kireessee jiraan akkana godheena eegee jiraan bar jiru Itoophiyaa keessa jiraataa jiru biyya Saudi san jiraatu adde. Birri tergite mana kireesse fi mana kireessu baate hama birriin teessee harkaa dhumtu jira faayoo gargar baaftee jechuudha. Inni immoo saalfatu qaanamu faayoodhaan faanti baate dhalaan namni ilmoo qabaatu faayoodhaan faanti baate isillee immoo ka'an fakkeenyaaf sabboontu ka fuudhaa jirtu maa inni ilmoo qabdi miti tokkoffaa dhiirsi isii yeroo duraa pheenxee ofiisii amantaa musliimaa ofiisiin gara dhaltee eenyuun pheenxeedha. Ammallee keetti heerumta eenyuun pheenxee lachinuu pheenxee kanaa waa tokko hin jiru maaliin hin jiru warri na argaan hin jiru jechuu bicha huy wallaa hordoftoonni isii hoo maal jettan mee hiriyoon isii fakkeenyaaf haadha eebbutillee wal lolan fakkaata. Garuu sabboontuun waan kana sirriin goone dhiironni Itoophiyaa keessa hedduutu jira. Deebi'i please deebi'i faayoo irraa zajaan si qabuu dandeetti. Zajaa yoo sin qabne ilmoo ta'e qabuu dandeetti. Har'a mallaqa qabaan faayoo irraa ni fudhadhachuu hin dandeettu. Faayoo bor jiraa nama itti deebisuu danda'an beekamu. Garuu immoo ati jiraan immoo yeroodhaaf gizeedhaaf garaa isaa guuttatee sirraa galuu danda'a. Atis gizeedhaaf yeroo walitti dabarfattanii gara Saudii deebuu dandeettan beekamu. Ay abbaa manaa kiyya jette. Sirumaa isa ilmoo ijoollee sadi qabutti kufti jechuudha. Bakka itti kuftu dhabde. Sabboontu nama dhabde. Nama irratti kuftu dhabde. Ijoollee nati miidiyaa kanarratti olii gadi ooftu hedduutu jira miti maal ebaluun nan beekattaa. Kufi kanneen laaxxee irratti kufi. Amma birrii qabdu. Hamma boqonnaa kee xumurattu. Bayi jireenya faayoo keessaa. Otoo argitutti hin deemine otoo arguu baatte fakkeenyaaf otoo faayoo beekuu baatte maaliif namaan gaddisiisu maaliif waan hin beekneef waan beekan garaagarummaa qabdi. Hin beektu haa jennu faayoodhaan garuu nama yeroo dheeraa fakkeenya nama sii ta'aa ture fakkeenya gara yuutuubiitiin nama fakkeenya sii ta'aa ture. Irraa barumsa barataa turte gara yuutuubii kanaatti kan dhufte jechuudha. Amma immoo ishee irratti akkas raawwachuun dhuguma rabbii zamani kun zamana faallate. Hamma feeta wal lolaati faayoon qilleensarraa wal loltan qaama waliin agartan. Garuu immoo har'a odoo faayoon nama bakka sammuu qabne nama badduu tokko yookiin immoo nama miira biraan jiraa miti kan ta'u taate gaafa ati akkasitti isa wajjin mana keessa deemtee viidiyoo waraabde har'a jiraan hojiin qabifataa jechaa oolee har'a mana sirreeffataa waraabake. Gini sillachuun waruma akka walitti wal argate. Asis garaa dhiibda innis garaadha maali. Yeroo ammaa kana keessatti shamarran borciin baasuun fokkinnaayyuu yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Inni akkasi. Dhashii tokko keessa qannasa yookiin mana ispoortii seenaa. Mana maal jedhama jiimii hin beekon jiimii isaa godhu jedhan. Hamma as keessa jirtan faayoo sabboontu hamma as keessa jirtu ati finillee mana ispoortii keessa dhiirri rakkoon qabu garuu. Wani siidhamu barbaadu ka sanii rakkoon qabu ruuzatu borci si baase si gaafa Itoophiyaa ji'a takka lama ta'etti kun illi xaa'essa jira miti. Wani siin jechuu barbaadu dhaamsin ani si qabu sabboontu jechuudha. Jireenya nama otoo ijaan argitutti deemtee gaafa diide boru jireenyi kee ijaartus diigan isaan akkuma jireenya dura. Isa hoo barbaade isa duraa sanitti deebi'e jechuu abbaa ilma keetii isaan. Isa si barbaada kootu amantaa pheenxee ta'ii jedhee si kadhatu san hundi lachuun pheenxeedhaa mitiire pheenxee marratti kuftee mitiire ayaan amantaa isaan barbaadu isiinuu marna garrameeyyuu mee ilaala isinuyyuu gaggaba akkamitti dhiira amantaa biraa qabu wajjin ani beeku kana rabbuumti haa beeku wallahi intalli fayyaayyuu qabdu sabboontuun fayyaan qabdu sabboontuun nagaan qabdu
isa dura si kadhate kootu amantaa peenteetitti siin jedhu sanitti deebi'uu si wayya. Sababni isallee maaliif isa abbaa ilma keetiiti waan ta'eef isa too deebite hundinuu peenteedha. Kunis peente sunis peente. Yookiin bifaan jiraarraa garaagarummaa qabaachuu danda'a. Beekamsaan situ beeka walii marate. Kanaafuyyuu jireenya faayoo keessaa bahii faayoon dhiphisinii faayoon ana ijoollee sadi'iiti. Laayixeen bukeessinii bukeessitee immoo qallisinii kaluu jirtaa kaleessa dhuftee hamma birriin ta'e dhumtullee ta'u garuu jiraan akkasii duukan jiraanne umrii isaa guutuu kana beekitumatti deeme. Yoo lagizee fi jettee malee bu'aan biraaf miti. Gizee maafi jechuun hamma ji'a lama sadii. Achi boodan atu Wallaggatti dhabama daadaa achi boodan Suuditti dhabama daadaa jiraan gargar baata hagasuma jiraan haguma yeroo si wajji jiraata. Wanni inni umrii isaa guutuu namni faayoo wajjin intala kana duukan jiraanne si duuka jiraata jedhee yaadu. Faayoo fakkeenyaaf ilaali. Deemtu sheeppii qabdi. Haasoftu irraa bareeda. Bakka hin jiraa miti. Bakka jireenya namaa laaquun barbaaddu jireenya namaa situ laaqaa jira waan ta'eef. Kanuma gabaabaa karaa kanatti karma kaluu kanatti kootu deebi'i. Isin jedha obboleettii yaa. Sabboontu. Odoo isin waa taate boru seenadha innis seenadha isin illee seenadha garuu isin ilmoo isiitiif yaadde malee namaaf bakka hin qabdu ilmoof yaaddi. Namni ilmoof yaadu waan nama isin gootan kana hundan argitu isin boottus bakka homaa waan fidduun jechuun yoo boottetu majaalisti malee akka isin gootaniif akka atiif jiraan gooteef jechuudha. Odoo dhalaa takka taate lubbuuf dabarsiti. Lubbuu ofii baafti. Si odoo mataa keetu kan taatu taate mataa sabboontu kan taatu taate otoo faayonni abbaa manaa keessan wajjin viidiyoo tokko waraabdee ka gadhiistu ta'e qaata elektirikii arabaa san qabatta hin beekne hamma gizee walloltan taatan ni beeyta miti. Hamma ati taate hamma ati miira keessa galte hamma ati maraachuu kaate haadha eebbuu jechuun nama guddoodha. Haadha eebbuu ol kaatee arrabsite jechuudha. Haadha eebbuu tuuta. Maaliif reekuun hundinumaa inni dursaa naamusa qabaatutu caala. Karaan ittiin injiraa miti. Kanaaf sin jechuu barbaanne sabboontu keenya jireenya namaan ulfaata. Jireenya namaa keessa seenu otoo ijaan argitu otoo ilmaan isaa argitu fudhatu mallaqaan sobdee dhiirri sobam dhiirri amma gizee amma kan hamma feeti doktora fedhe injiinara fedhe maan taane hojii mootummaa kamuu yoo qabaate mallaqa jaallata. Dhuguma rabbiin isin jedha dhiirri kamuu biyya kana keessatti mallaqa jaallata. Ati mallaqaan sobamtee amantaa kee burcaa jirta jechuudha. Mallaqaan dhiira biraa sossobdee amantaa keetis waa'ee amantaa ammaas jamar hin dubbatin iyyuu. Maal baay'ee bakka waa'ee amantaa kana odoo irraa beeyta ta'e hakkanan laayixu. Utoo ta'ellee dhiira musliimaa tokko duuka adeemsista malee isa amantaa biraa wajjin. Ani siyyuu nan shakka. Yesuus sin jechuun ooltu ati bakka siyyuu shakkee jiraama. Utoo akkas ta'uu baattee waan akkanaan dalaydu ture. Ani viidiyoo kee asuma irratti dhaaba. Dhaamseen anis isii dhaamu dhaabbadhu. Asuma dhaabbadhu. Sin jechuu barbaada. Sabboontu asumatti dhaabbadhu. Jireenyi namaa ni ulfaata. Jireenyi namaa deekuun baay'ee ulfaata. Jireenyi namaa otoo argitu otoo iji se argu iti seente malee otoo wallaanteetti seenne. Gifiin immoo si qaqqabuuf jira guyyaa tokkoof hamma mallaqa qabdu taphadhu. Gaafa si mootu akka boottu beeki. Nagaatti.